السلام عليكم. وعليكم السلام. أم مبارك مسمان أنجلني. يرو جزازة يوكامو برشقو سنة بوكسي لابرو كتو سنة ما تشتي أجامي يعني ما تشي أرسي جنان. Akiyati, كنولا. akiyati. Namoonni waanamtu ta'ee jira. Innaan nu beektaa akka jiran isaati innaan dhufee dubbachiisee innaan na jala banuu didee innaan harka hojjaaniin cuma eegaa kan laangoo banannaan harka na dha'ee innaan akkasiin dallanee deemee kiyoodha. جو جزاك الله خيرا ربنا أركك سفيسو ربيني أركك حفيسو جوايسي كان أتاجر را جزاك ربي جنة الفردوس ربي سيفك إن شاء الله دنيا تس ملكي جرات آمين. Wanti inni jechaa jiru jara seetaa baasaa ture. Laal an ollaasaa ture manni kiyyaaf kansaa wal bira ture mana banii siinaasaa'uu barbaada jedhee an dubbisnaan na jalaa dubbachuu didee harkas banuudhaaf an keenyaan harka keessa na dhahee dhoofnaan ammoo an achi duubarra deebi'ee mastaawotii akkasiin dhahee cabsee jira. Amin. Amin. Nawi accounting mirra debi nawi. Ka jedhaar tuwatti fakkaata malee fiidaa ka waan jedhaartan fiidaa kafalu inni jedhamu isa kana kunuuna. Fiidaa kafalu inni jedhamu isa kana. Fiidaa kafalteetta jedhini maashaallah tabaarakallah. Nawi namoota loqodan dandeenyu jiru yoo ta'u mandara keessa godhattee galii loqoda kee. Waan tokkotu dhagahamaa jira ganda sa uummanni kiristaanaa bakka poolis steeshinii deemanii maaliif qabame namni suni akkamiin nun beeksisin qabdanii maali warri qabsiise hommoo eessa jira jedhanii kan dubbachaa jiran dhufanii turanii maali jechaa jira. Nuutu kan barbaadamnu ta'an fakkaate yoo akka laalu. Boleessa koo dhaggeeffadha kee turi. Mucaan jedhi kiristaana si hin bifne dhaggeeffadhu inni loqoda dandeessu itti mi'a afaan koo kana. Mucaan kiristaana si hin bifne islaama si hin bifne namni inni dhiisee hin jiru amantaa bakka hin bu'u gurbaanii kunooti viidiyoo kana laali warri kiristaanaa na guddis. Warri kiristaanaa akkasitti gammadaa jiru jedhi. Guddisaa guys. Na guddisi ta'e agarsiisa. Ajawacha wengine wote pia ergama rabbii sana sira godhate cilfaa akka masqala kana godha maal amantii kamtu saafi yaa abbaa dhugaan ijoolleen kiristaanaa illee itti gammadaa jiru gochaa si gootan itti jedhiin mucaan kiristaanaa bakka hin bu'u islaama bakka hin bu'u ach barbaadii fooloo guddifachuuf nama udaan nyaate jedhiin ibboo. Jamaa hausiani na Ukristo na nini mtu mchafu mtu mbaya sana ni mtu anakulanga mafi zamani akiwa huko Ethiopia najua Addis Ababa alikuwa amefungwa akatoka jela sasa ni mtu kama hiyo hawa Wakristo pia wangisikia kwa wingi hata watafurahia anasema hivyo warri gaafachuu jiran immoo jedhin warri maaliif hidhame jedhanii gaafachuu jiran raayyaan ajjala jira raayyaa galchaadha ramni ustaad raayyaan ajjiru hin beekanu bojoolleen raayyaan foloo saamidee tokko kuma dhibba ja'a warri maaliif hidhame jedhaa jiran immoo kiristaana bakka bu'anii tuutanii warra isliminnaa jibbanu jedhin warra islaamummaan arrabsamuu gammadantu gadi bee maaliif hidhame jedhaa malee jedhin mucaan nama tokko bakka hin buune kiristaana bakka hin buune islaama bakka hin buune garuu warri isaa iyyaa jiranu warra islaama jibbanu akka islaamni duniyaarra hin jiraanne warra barbaadanu hin milkoofnee fi jedhitti naan. Anasema wenye wanamuulizia bona jamaa 71 73 4
You guys straight, you know, Itti nama amma sinnaani daakee kee itti deebi'ee nama amma si daakee kee itti deebi'a. Inni garuu duriyaa kanaaf yaade fakkaata. Okay. Raayyaa warreettan qo'is kiimaan. Nama kumni ja'a wanta ni dhaga'u qabu tokko waan ani mutu jira. Hundi keessan illee namni dhaga'u qabdan. Ilaa nuti warroota guruppii kana hojjetan hunda isaanii onni irraa galateeffachuu barbaannaa hunda isaanii sappoortii gochuu barbaanna. Addatti miti garuu mucaan kun addatti xiqqoo dhiigni jara keessaa bu'eera. Fakkeenyaaf kun kaansariitti yoo jijjiirame harka isaa dhabuu danda'a. Gizaata burcuqoo waan ta'eef harka isaa dhabuu danda'a. Raayyaa galchaa ijoollee ustaaz raayyaa feekidha mubaarak galchi maalumaafuu kalas galchi uummanni nu jeeqee galchi giroodhaan galchi mee uummanni kun uummanni jiru barra. Feekidha ustaaz raayyaa feekidha uummanni nu jeeqee bar galchi zimmeedhi galchi suma feekisan. Mooditarina gargaaraa yoo argitan barbaada hin jiru argine ustaaz. Okay gara yaadaatii hin darbu aliis ta'ee guruupiin ilaa nuti beellama gargaarsa beellamnee miti. Jechuun gammachuu nutti dhaga'ame naawwinis anis mata mataatti ibsachuudhuma barbaanneeti naawwin hin bahe keessaa barbaanneeti miiruma gammachuuti qal tokko alii miiruma gammachuu ibsachuu barbaanneeti haalan taanettis akka booda hin fudhanneefanis niin jedhee mucaan kun immoo harki isaa burcuqoon kute suni akka eenyutti miidhuu danda'a akka kaansariitti fakkeenyaaf wanni kun gatii dhiiga eenyu kun jechuudha. Innaa sifaana jirraa waan jedhu yaadneetuma malee gargaarsa dhaabbataa yookaan gargaarsa beellamnee gargaarsa waamnee miti. Ijoolleen jaalaluma qaban ammoo dandeessan hojjettaniittu ammoo dandeessan waan jedhamu waan kaasee fi maanni ustaaz raayyaa harkiseera ka ustaaz raayyaa sin jetta maa uummanni maal ta'e joo uummanni hin faaromtanii ijoollee feekiidhaam. Follow me deh tokko fi kuma dhibba ja'a qabu ustaaza yoo jiraatan mee abaaboo darbadha yookiin moo mee maaltaatan barbaadinne beela. Namni ustaaz raayyaa abbaa majaa kan abaaboo darbu kana ustaaziin siyaara meerre nan dhabeen harkisee naan galli malee. Ayyaa abaaboo darbadhaa ustaaz namumti baqa maqumti feekiin abaaboo darbadhaa. Maal dhufumoo. Aboo namumti feekiin dhumti sun abaaboo darbadhaa sin galchiin akka foolora kuma 300 qabu. Elaa kunoo. Harkisaa kunoo. Kunola. Harkisaan jira ambar. Harkisaan jira bar. Ijoollee maal taatan garuu maal nu jettu? Maa uummanni maal ta'e nu jeeqa? Harkisaan jira beekaa nu jeeqaa rabbaan maal taatan? Way. Innaa alii dubbadhu waan dubbatte ayyee dubbadhali. Baru wajah jera. Sagalee ol kaasali. Wajah jera bakka wajah muut kabado Kadir muut kabad. Waan jauh warri jalaa fi warri gubbaalleen akka Ali jechuu jirani ani wanni nan barbaadu du'aa qofata barbaada naa godha inshallah jannatatti wallahi ergama rabbiidha salaatu rabbi salaam alakkan ta'u qofa du'aa naa godha malee alhamdulillah jaalala kiyyaaf yaa akka waa dhabee na gargaaruudhaaf akkas naaf quuqamtu sun taane jaalaluma naaf qabdaniif jecha malee isinii hubadha ammoo hundumattuu hunda caalatti
du'aa qofa kana goota barbaada waan takka illee wallahi nan barbaachisu alhamdulillah galatooma jazakallahu khairan warri naaf kannaa turtanillee Ela ammas immoo itti dabalaa isaa keetii naawillee galatooma du'aa qofa na godha inshallah itti dabalaa isaa keetii immoo ijoollee kun gargaarsa miti jechuun sapiraayizii waan gammachuu jedhanu malee aliin anaa saayiba amma mucaasa kanan beeku aliidhaan saayiba yeroo dheeraatti aliini saayibaa jechuudha. Innaa akkuma sapiraayiziitti jenne malee yookaan gargaarsa wayii zimmi jennee miti jechuudha. Isinii galee gargaarsa sagantaa wayii qabnee aliis ta'e koreen sun hundinuu koree galataati. Nuti immoo akka sapiraayiziitti mucaa'uun dhiiga buuseera xiqqaatus. Isinii galee akka sapiraayiziitti sifaana jirraa wama jedhu yaanneeti. Isinii galee malee ammeenya wayii yookaan alii keessaa gargaarree yookaan isa keessaa gargaarree isa tokko dhiibna osoo hin taane jechuun akkuma sapiraayizii namni gaachuma keessatti wajjin hojjetanii namni jara kanaa ol hojjetee gatiitti kanfale jiraachuu danda'a. Jarri nama 5 ga'uu danda'u natti fakkaata 4 waan akkasii natti fakkaatu jechuudha. Jijjiiran aliin hin beeka. Kanaafi mucaa inni kun immoo dhiiga itti buuseera xiqqaattus. Kan dhiiga buuse immoo islaamummaaf jecha harkatti naqe jechuudha. Kutannoon humtiin harkaan agarsiise sun waan miira keenya tuqee fi miiruma si dinqisiifan aliidhaanis warri giifti kennaa jiranu si dinqisiifannaan gargaarsa miti jechuudha. Aliillee wanti nu hubachuu qabu. Mucaan kun illee wanti nu hubachuu qabu si dinqisiifannaadha. Nama dargaggoo islaamaa akka keetii kana qabaachuu qabna. Ilaa kun kana alii irratti giifti gadi qabaatii kennaa yaa akkasitti alii irratti ilaal. Mucaan kun illee dinqisiifannaa kana keessatti hirmaachuu qaba jechuudha. Aliin illee dinqisiifannaa dhugaa dubbachuuf aliin jalqabaa kaasee eeruu nuu kennaa jedhee itti dadhabeera. Wallahi billahi baay'ee aliin illee itti dadhabeera galata qaba. Nuti akkuma jechuun gammachuma nuti dhaga'ame ibsachuu barbaanneeti malee yookaan gargaarsa wayii sagantaa wayii qabnee miti wanti isin nu hubachuu qabdanu. Aliillee saayiba kiyyaanatu waame isallee kanallee nu waamin jedhee aliin nu waame inni sun nu waame jechuudha kadiri. Innaa akkasitti nu hubadha ammeenya wayitiitti nu hubatinaa gammachuudhuma ibsachuu barbaanneeti gargaarsa immoo miti jechuun gargaarsa osoo hin taane sapiraayizii isa sapiraayizii jedhan sana jechuun isin bakka nu gammachiiftaniittu nutti toltaniittu waan jedhudha. Akkasitti hubadhaa ammeenya biraatti miti alii irratti giiftii gadi qabaa alii irratti kennaa namni alii fooloon goone fooloo godhaa manni kun chaalenjii qabaa hundi keessanuu mana kana fooloo gochuun dagatinaa chaalenjii guyyaa 14 qabaa warri utuu fooloon godhinna jala taa'aa jirtanu anis islaamummaadhumaa gammachuudhaaf malee mubaarak illee islaamummaadhaa gammachuuf malee naawwin illee islaamummaaf malee warri kun akkasii jechuu barbaanne miti yookaan alii gargaaree yookaan isa kana dhiibne jechuu barbaade miti warri mucaasa sanaas ergitan galatooma kanaftanis namni sappoortii gochuu dandeessan namni dinqifachuu dandeessan sappoortii godhaa. Ani ergeetan jira riisiteen jiratan erga tokkomma. Ergin irratti rakkoon qabu. Eenyu akkaawuntii irra galchite meeqa galchite? 10,000 hin galche. Habiibi abbaan caalee keessa abbaan caalee meeqa ga'eera? Abbaa caalee? Miitii reertu abbaa caalee? Okay risiitiin irratti ergi rakkoon hin jiru. Namoonni immoo akka walii galaatti aliifaa jajjabeessuu barbaadan aliin kun nama miidiyaati miidiyaa irra jira mul'atan miidiyaa irratti karaa keessoo amma tokko sappoortii gochuun isin danda'ama isa maaliifis akkana jette yoo jettanii miidiyaa irratti illee mul'ata bakka hedduutti argina kennaa waan akka bilbilaa fa'aa bittanii yoo ergitaniif isaa waan akkanaa ittiin barsiisu bitaa ergaa fi kennaa gurguddaa jechuudha waan akkasii sappoortii godha analiin saayiba kiyya isiniif miti kunoon beekanni jalqabaa kaasee naan gara miidiyaa kaatti fammasuu eegalu kan dura isaan walitti siqe jechuudha. Isaanin dura walitti siqe aliidhaan aliin baay'ee nama onnee qulqulluu qabudha baay'ee nama gaariidha islaamummaa qofayyuu kan islaamummaa qofa osoo hin taane namummaa dhumti aliyyuu wallaahi billaahi namni uqqataan sinuma namummaa qaba akka koo anan argitanuuma foon irra hin jiru aliin ammaa hojjaan na caala malee fooniin waliin caala hin jiru foon isarra foon hin jiru wanti foon jedhamee hin baqate jechuudha akkuma koo baqate. Garuu inni hojjaa na caala lama namni inni hojjaa na caala dhuguma foon hin qabu abdii si harkiseera inni foon hin qabu akkasittuu badhaa ammeenyatti koomentii hedduun argaa ture akka ammeenyatti na fudhattan hin barbaadu ali akkas miti itti naa guutime waan hafe. Akkasuma. Ali. Akkasuma akkaati jette. Yaa. Abbaa caali meeqa ga'ee sin bira? Abbaa caali niitoorkiin qaban.
Mubaarakichi kun maayik keessa miliqaa. Deebi'as Mubaaraka daraasira. Abbaa Jaali. Okay. Galatoomi abdiin absuuti galatoomi waan ergiteef risiitiin irratti ergitolee abdii. Ergeen jira asumarraan sitti ergeen jira gara tiktaakiitiin sittiin deemu. Ayyee follow back si godha kuno follow back si godheera hin deebi'a. Networkii kun na qabee bara. Ayyee dubbadhaam. Amma Networkii kun na qabee jiraan amma iddoo jijjiirra. Tokkummaa. Wayyaa idar. Sagaleen koo jira. Abu Muaz galchaa. Abu Muaz abaaboo darbaa. Abaaboo darbaa. Abu Muaz kun keessattuu qaa. Wallahi billahi nama nunni qulqulluu irraa jaalladhu dinqisiifadhu eenyuttuun qixxeessini Abu Muaz. Wallahi billahi qulqulluu nama. Leenca fakkii nama. Nama Abu Muaz yoo seen dubbachuu hin danda'u jedhe dhageeffadhu yoo Abu Muaz seen nama duddubbee isaanii nama duddubbee isaanii komatu. Galanii baay'ee. Ayyee. Wanni jechuu barbaade ani xiqqoo bizii waan ta'eef haala gargaarsa ammaa kana hin dhageeffanne waan ta'eef adaraa rabbi amaanaa waan akkanaa kana eega innillee gurra isaa bu'ee yoo dhuma telefoona bareedaa tokkollee ta'e yookaan waan wayii akkuma reef sarpiraayizii jettan san waan wayii yoo hin tolfanne xiqqoo siin miira namaatiifillee maqaafillee gaarii miti waan ta'eef waan amma jettan kanaaf waan amma eegaltan kana haa xiqqaatu haa guddatu kallattii tokkotti baasaati biraa bulaa ishii eega qabdanii qeerransa eegeen qaban gadi dhiisan jedhaniin kun Abu Muaz illee waan Aidar. Abeet. Waa xiqqoo yaada kennine gidduu yaada uummataa dhaggeeffannee waa kennine ijoolleen kun koreedha aliitu jira jarri nama afur moo shangaan sii galee gaafa mucaan kun immoo dhiigatu bu'e keessaa jar ila aliin qooda leencaa taphateera jalqabaa kaasee takattalaa ture kan biraas jira ijoolleen komentii yaaduma garaagaraa kaasanii kanaaf kana gargaarsa saccimaa sana osoo hin taane Aliis akkuma yaadaatti sarpiraayizii jechuudha. Illee yoo ta'e amma egaa hangana gurra dubbiin gurrallee isa seente xiqqoosi yoo akkanuma haasaa qofa kan taaneef jedha malee amma waan nuti yaadne kana beeki Abu Muaz daawwaadhaaf yeroo isaa gubee malee sila akka nama Ameerikaa ta'utti waan amma nuti yaadne kana bakkuma takkatti kaballan dheebine ni dabra. Laakiin ammoo isaan daawwaadhaaf halkanii guyyaa hojjetan waan ta'eef isaan irra waan wanta akkasitti waan gaafannu alaa kulli haaliin isaan nama baay'ee qaba waan ta'eef dinqisiifattoota deeggartoota baay'ee qaba waan ta'eef hadiyyaadhuma wayii nurraa kennaa fi eegata jalqabdan antanumaan dabarsuu barbaade amma egaa Abu Muaz dhufe haasa'uu hin danda'u waan ta'eef mana biraan barbaadudha nagaatti. Mee abbaa caalii waa gaafannaa Abu Muaziin nama nuti onni irraa jaallallu nama qulqulluudha kan isaaniitti booda deebiin abbaan caalii garuu gidduudhaan miutii irraa baafatanii waa dubbatanu Abu Muaz hiriyaadhas abbaadhas bakka akkuma waan hundatti ta'u Abu Muaz kallattii hundaan nu fayyadu waan ta'eef abbaa caalii miutii irraa baafatanii waa dubbatanu abbaa caalii. Amara sagaleen koo tokkummaa. Wanti isin irra galee birrii 51,000 fi 100 gale. 100 birrii tokko maqaa isaanii wajjin qaba. Ayyee akkaawunticha yeroo tokko himaati. Yaa akkaawunticha yeroo tokko himaa Abu Muazitti darbina. Birrii 51,000 fi 100 fi birrii tokko. Ayyee akkaawunticha himaati.